Yesus. Nuyi putni tu karaa mi gadi baan hunjiru bar. Bishaan tolatti guuteef nama baazee nama hundumaa akkasitee namoonni muraasni keessan sirrii tilmaamtanii warri kaan immoo qoosaadhaaf illee tilmaamuu dandeessu rakkoo yoo ta'ellee mucaan kana amma 28 ittiin darbu jira namaa ol kaaftu kana walla garti Wayo family. Laka dhalachuu koo akkasitti si gammaddu dhugaa rabbi. Lakkoofsa 29 barreessaa mee ilaaloo 28 bicha. Amma dha 28 bicha barreessaa 28 qofa. Lakkaa jira laala. Oromoo koonaaf jiraadha. Sinan jaalladha. Kabajaa. Amma umurii kootu sirrii sinitti himu. Didami sadde qofa barreessa asirratti lakkaa jira la. Lakkoofsa 28. No please. Sorry, didami sadde qofa. Uummanni kun rukutamaa dhugaa. Faallaa nama argaa deemtu. Didami sadde qofa. Didami sadde natti mul'achaa jiru anam. Wayne family lakkaa jira barreessa. Lakkaa jira. Biiftuu. Didami sadde qofa barreessa. Didami sadde. Wal kuffisanii odoo nyaata. Haa? Tino kisaan tokko jala seenne. Hin seenne. Awwabii tokko jala seenne dhaqee ilaale. Ish. Maaf mucaa kuffistee. Kennaa guys dhugaa rabbii galatoomaa isiniin jechuun barbaada waan biraa isiniin jedhu galatoomaa dhugaa. Neemirri laan warri waamicha koolleen na kabajanii dhuftanii asitti argamnee wajjiniin koongiraa kabanyellee hundi keessanuu naaf jiraadhaa sinan jaalladhaa sinan kabajaa. An baay'isawee jaalala sinii qabu jaalala naanii sinii qabu kan sinaa qabdan beektu waan ta'eefu. Innaa gizee hundumaa hin quudhaa faamiliin biftuu jaalatamtuuwwanii. Biiftuu. Oye. Mucaa maal bargari na jalaa nyaattee fixettee dhiibdee lafaan dhoofte. Eenyu ta'e safuu intinaamo. Arabni tokko achirra dhaabbatee na janajjanannaan ta'e maaliin hin janajjana silaa afaan hin beeku si as xalla. Wayyoo qabbitoo. Wayne fooqi gamasaarra dhaabbate natti haasa'agini bamin koon kan gabaabaallee. Mee viidiyootti qabi. Jaarsa basuma bolli ko itan qaba. Jaarsa? Jara dhaabbate. Ofitti saabi. Saabuu hin danda'u mana namaa keessatti saabuu hin danda'u. Okay. Safu. Annaa har'a guyyaa har'aa biiftuun happy birthday koot leencaa naa kabajje. Leencaan Leenca fuustee chaala. Ajaa'iba. kan kee dammoo waan ittiin kabajamu laalta farda hadiidhan. Farda hadiidhan. Yeah. Okay, Sheikh Muhammad Okay. Amma akkana goona guys. Sila kanaafuu amma koongiraa haadhati. No, koongiraa miti happy birthday dha. Na baay'ee guyyaa dhaloota ofii. Guyyaa dhaloota keessanii amma guys anaannatti fakkaata akkanatti fakkaatutti guyyaa dhaloota kooti gaafan yaadadhu jechuudha. Gizeen dhukkubsadheen irra caala yaadadha gaafan itti madaa'e gaafan jireenya kiyya keessatti aarsaa baay'ee kaffalee bexaam jiraachuu kiyya keessatti of jibbeelleen gaafa dhaloota kooti guyyaa sun geetan misikni guyyaan gaafa dhaloota kooti si fuuldura dhufu guyyaatti rakkatte malee guyyaatti gammaddee miti. Senegalee sanaa fi namni guyyaa dhaloota ofii kan gammachuu godhee kabajatu aarsaa baay'ee keessa uffata darbaniif. Naa waaditti koo haadhoo koo atis immoo waan baay'ee atilis akkuma nama kamii chaanalan hedduu keessa dabartee as ga'uu dandeessa. Akkuma sana immoo quufanillee as ga'uu dandeessa. Jireenya dhuunfaa ofii kan hundaa namni hin beeku. Kan hundaa immoo mudaan qabu. Kan hundaa immoo gaariin ta'u. Okay? Namni baay'ee akka miidiyaa irratti ilaallu kanaa miti kan gammachuudhaan jiraatu jira. Dammoo kan gaddee jiraatu jira. Kan oduma gadduu immoo ilkaan hin kolfeetu gaddu sana dabarfatu baay'ee jiraatu galee. Tuma waan baay'ee si rakkisu innis nama fuuldura gaafa dhaqqigini bakka normaali taatu. Naa waada gaa isaan oggaa laalu jechuun amma itti dhaadhee argetti. Amma nama beeku tokko nama jaaladhu tokko isa beekutti nama gizee baay'ee
rakkina ofii ala baasee himatu odoo hin ta'in nama gizee baay'ee rakkina ofii keessatti qabatu. Baasee akkas ta'e akkana ta'e jedhee himachuu hin barbaadu. Anu gizee baay'ee irra deddeebi'ee gaafadheen waan tokko yoo waanuma tokko jalaaf dogongorri illee uumame anatu kan immoo bakka irra deddeebi'ee gizee qaba irra gaafadheen nama rakkina ofii ala baasee himachuu hin barbaanne keessa nama tokko garuu waaddas nama jedhu keessaa dhalattee amma raga'uu keedha. Kanaan achi immoo rabbi beeka. Namni rabbi qabu immoo zalaalamii isaa hin jiraata sii galee. Ta'an immoo gizee hundumaa bara baraanuu gizeedhanuu zuma kamiyyuu siif gammachuu kee arguun hawwa malee gadda kee arguullee hin hawwu. Waan bareeda si arguu barbaada. Sii galee har'a koo guyyaa dhaloota keetiitiin miti immoo sarpiraayisii jireenya kee keessatti waa tokko hojjettee sarpiraayisii gootu tokkoon arguu barbaada. Har'a guyyaa dhaloota keetii akkas kabajee borummoo guyyaa ati waa hojjettee hojii kee sana galmaan geechee itti kabajuun arguu barbaada. Nama jaallatu namni gaayis guddina namaa hawwu akkasi. Akka yaada biiftuutti, akka fedhii biiftuutti, akka akkaataa biiftuutti. Namni biraammoo kan kana ol si hawwis jira si galee kan biiftuu si hawwitu kana ol odoo waadan iddoo kana gahee argee odoo waadan bakka kana dhaabbatee argee siin jedhullee hedduutu jira. Aadaan kun nama jajjabaa hedduu duuba kee jira. Namni ani beeku ለምሳሌ nama akka ibsaafaa si duuba jira. Nama si fudhachuu danda'a nama jabeessuu si ijaaru danda'a. Hedduutu duuba kee jira. Waaqa kee galateeffadhu guyyaa dhaloota keetii immoo faayidiif kolfaan dabarsi ati kofaltuun barbaada. Ayyee dhugaa galatoom biiftuu. Baazoo biiftuu namoonni. Ani dhaggeeffadhu ati ana amma ati isti amma dhalattee guyyaa dhaloota keetii keessatti Inde anas keessatti maddabamu gaayis akka jedhamee tof ibsamaa ana maalate ana argachuu keetitti maaltu sitti dhagahame akkanuma jedheen gaafadhaare gaayis. Ilaa dhugaa dubbachuuf taanaani biiftuu namoonni tokko namoonni waa'ee biiftuu hin beekne yeroo ishiin akkasitti qoostu yookaan yeroo ishiin viidiyoo garaagaraa hojjettu waanuma dubbii qubna gara baay'een dubbanne isinitti fakkaachuu danda'a. Namoonni nu hubanne jechuudha. Garuu gaafa akkasitti qubna gara haasoftu gaafa qubna gara dubbattu nama barbaadde caala abbaa barbaadde nama guddaa caala haasofti dhugaa dubbachuu fi akkasumallee qubna gara irratti namarraa naftu jechuudha. Yoo dhugaa dubbachuuf argaa jirtu booda kana inumaayyuu jechuudha. So saniif iyyuu namoonni kaan baazoo baay'ee pointiidhaan ajeeqaa turtanii waan biraatiif immoo osoo hin taane yaa hojii biizii taatee waan turteefi. No, ani dhaggeeffadhaa gaayis jechuun kan nuyi amma sinitti mee durallee akka waada kana natuma biraarraa kan anillee mana maakii keessatti dhugaa bexaam bu'aa ture dura siin jira naalatti siigalee so sanaa hidhee achi ba'ee mana kee dhufe garuu mana kee immoo anis waada wallolleellee miti lolallee hin qabnu akka nama kamii sappoorti wal goona sa'aatii walii dawwaluu qabnutti walii dawwallaa wajjin haasofnaa akka hiriyoota kamiitittuu wajjin sappoorti waliin garuu immoo inni gadabii jireenya isaa baasee himachuu yoo hin barbaanne fedhisaadha. An kana isa tafaaqamullee hin danda'u. Maaliif biiftuu wajjin istaayilii akkamii qabdu hin agartuu lafiitti jira. Dirqama afaanii baasnee keessumaa immoo ilmi dhiiraa akkana ta'e dubartii takka akkana ta'e dhiirri jedhu sun immoo hunduu dhiira nama hin jaalanne gahitan an akkasitti fudhadha. Akka nama akkasiillee ta'uu hin barbaadu akkuma nama kostaarraallee jira minni kaagaa isa namuma kostaarraan jaaladha isa lixi jedhu sana hin jaaladhu keessa waaqni natti hin qabin bessuma. Telephooma bakka. Siapa jaalala naa qabdu ibsi asumaanu guyyaa dhaloota keetii deemee. Dhugaa rabbii dubbachuuf biiftuu baay'ee natti tole. Natti tolee ture yoo akka carraa ta'e kootii dhaabadheen ture. No. Jaalala naa qabdu ibsiin jedhee bara. Yaa baay'ee si kabaja baay'ee si jaaladha hin beektaa iyyuu kana siif himuun barbaachisa jedhee yaadu. Sirriitti na deddeebi'ee mime nama nu gammadu baay'ee jira xalaanni nutti ta'u baay'ee jira ani immoo nu gammadus baay'ee jira. No baay'ee diina keenya yoo ta'e malee namni nutti ta'u jira jedhee yaadu maallu. Kan nuti gammadu immoo hin gammadu hoggaat akkas jettu si galee sitee nu gammachiisa. I miss you. Maal jechuudha akkas jechuun nama arrabsuudha? No Ingiliffa. Maal jechuudha akkas jechuun? Baay'ee si yaada. Maal jechuudha? Baay'ee si yaada.
love you. I miss you. Sinjaalata si jaala. Hello. Mana teh eenyu dawalee fi haasofsiisa jira amma guys kanii dhaloota isaatiin eenyu dawalee fi haasofsiisu rakkina guys akka rakkina eenyu dawaleef guys eenyu dawalee Duku masih Arabia adalah toko juanti namun terbayar ada wala kaabet tamtire ini. Maaf dawal unde Juga? Maaf dawal. Baga dalatin anjali. Nanti kira nanti. Kami kau rutin. Aro, kotas baik. Aranta kotas baik. Oh ye. Naite. Oh ye, ati nyuta satu ya mau ada sedikit. Ojira bi hasatu re kamala hasagar. Baka aci Davis satu Davis baka Rosiga kan out. Kam dura malar ada gau ture. Baka kanu magawam dramal te. Mucawa italade. Sobini. Mucawa italade tu kayo. Kayo. Udah kau tu gak duka. Ani mo. Guya kana kayu bare taruga. Guya kana ko tega facu kabda. Aku aja tunuro. Ya lukan uftare makina silander makina facu. Abid. La amas bilbilani la rute. Ini tuh bapak dapat gas dikasih. Mabucho, malatti mudi de. Malatti mudi mari. Inna kana ka guys. Keke nyam chana kotu nyam. Oromo. Biftu. Ega robatu galana nuti bute gargar nu wase. Walargu fille konkolatan jiru. Happy birthday wali jechu fille. Nutu sili ani welcome akabita mulli sale riperi danan de manutu jil sarre surre jilbatti dacha faneti. So kapadi da. Biftu dagefa duada komentasi dubisa biftu baga wali dalatani. Amin galatoma baka wan barasini ninjedu uga rabbi galatoma baka kana olit pada bekon pada Oromo nu jalatu bar ya nan beka uga enna batterin kolle chufufi baka otuma sinjalatu rabau fi baka rabaye natore am happy galatoma sininjeda warille na fana tesani akat kabajan warille surprise na gotan so bifu thank you galatoma sinjeda Len sang kawaje. Kalau tu mereka. Bateri kau tu cukup. Sini rata cukup lain. Nama guys, odu malalu nurati cukup hari akan nanti. Oh ye. Nah, gua dah bisa angkasa. Ino anila nyata uga di bae jaga chune dat awin tiger. Ha? Nagan turaba ka biftu. Mate. Nagan turaba ka jaba dashi.
Miskinatiyya yene natani miskina barano man bekuban. Duga. Nduma betu la kaboni baka naga. Galatoma naga nasraw. Sila kanafu adamma. Bagal mudalatti. Amin amin. Bagal mudalatti am by the way odos birajat kenna kasisi kenna ture yero. Baka ay lencana kennite to ante wanu nduma chala wante chigirelo. Naga nasraw baka family. Warri mana kana mo follow rank kamne follow goda tai. Naga nasraw Oromo. Amin 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 galatoma. Na follow Dave saruga video ko amma